dubbisu. Macaafa qulqulluu keessaa Maarqos boqonnaa kudhan afurtamii ja'a kaaseetti kutaa lama dubbise. Maarqos kudhan afurtamii ja'a hanga 52 dubbise. Kana irratti gabaabsee dubbadhaa. Beekotaa kana ammallee nan dubbisa. Warra macaafa qulqulluu qabdan baafattanii dubbifachuu dandeessu. Maarqos kudhan afurtamii ja'a kaaseetti. Ergasii isaan Yerikoo dhufanii yeroo Yesuus bartoota isaa tuutaa sonaan baay'ee wajjin Yerikoo ba'ee adeemuudhaaf jedhetti Bartimeewos ilmi Timeewos namichi jaamaan tokko karaa bukkee taa'ee kadhata ture. Yesuus nama biyya Naazreet ta'uusaa yommuu dhaga'e iyyee Yesuus ilma Daawit na maali jedhe. Namoonni baay'een calluma isa jechisiisuudhaaf isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchise iyyee ilma Daawit na maali jedhe. Yesuus yommus dhaabatee waamaa jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii jabaadhuu kai si waamaa jedhan. Kanaaf inni wayyaa isaa ofirraa darbatee utaalee ka'ee gara Yesuus dhufe. Yesuus maal akkan siif godhu barbaaddaa jedhe. Namichi inni jaamaan immoo deebisee agartuu koo kanaaf deebiftu yaa barsiisaa jedhe. Yesuus immoo karaa kee dhaqi amantiin kee si fayyiseeraa jedhe. Achumaanis agartoota deebi'eefi karaattis Yesuus duukaa bu'ee Ameen. Yesuus ajaja sii baasa. Mee Waaqayyoon ajaja naa baasadhaa. Yesuus ajaja sii baasa jedhu baddaa. Asirratti seenaa namicha Bartimeewos jedhamu argitu. Bartimeewos namichi jedhamu kuni jaamaadhaadha. Karaa bukkee taa'ee kadhatadha. Jireenyi isaas gochi isaas asuma irra jira. Namichi kuni jaamaadha hin kadhata. Namichi kun dhaloota isaatii kaasee jaamaadha. Sagaleen Waaqayyoo yookaan immoo qaroo dhabeessa jaamaa gaafa jedhamu jaamummaa macaafni qulqulluun karaa lama ibsa. Tokko tokko hafuuratti jaamaa jira. Ija foolii kana qabaatee ija hafuuraa kan hin qabne jaamaa jedhama. Innis akka sagalee Waaqayyootti. Inni kun immoo qaroo uumama isaa kan hin qabnedha. Isa kan foolii jechuudha. Namichi kun dhalatee jaamaatti nama dhalate. Waa'ee namicha kanaafi wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti bartoonni yeroo isaan gaaffii isa gaafatan argitu. Namichi kun maaliif jaamaatti dhalate? Abbaa isaa moo haadha isaatu yakke? Sababa maal ta'eef jaame yommuu jedhanii fayyuu isaatiin ulfinni Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaatti dhalate jedha. Sagaleen Gooftaa Yesuus yeroo deebiidha. Kutaa koo irratti yoo hin deebi'e garuu namichi kun yeroo dheeraadhaaf taa'e karaa bukkee maaliif filatame? Namichi kun karaarra taa'u yoo jedhame of tajaajiluu hin danda'u waan ta'eef namni miidhamaa ta'uusaa arge akka isa gargaaruu dhaqanii karaarra ka'an. Nama qaroo qabne jechuun nama hundumaarra nama miidhamaa, nama bara baraan dukkana keessa jiraatu, dukkanaan bariine keessa jiraatu jechuudha. Eessa akka jiru hin beeku, firaafdiina isaa gargar hin baasu, hamaaf gaarii yoo irratti yaadame hin beeku, garanattan deema garanattan deema jechuu hin danda'u. Yoo boolla buusan, yoo waan gaarii irra ka'an, yoo miidhan, yoo maal ta'an waan tokkoyyuu hin beeku, hin argu, waan argu tokkoyyuu hin qabu. Akka nama jirre tokkoo jechuudha. Lammaffaa du'aa jechuudha. Lammaffaa du'aa namni du'e waan beeku waan hin qabne jechuudha. Namichi kun miidhama akkasii keessa jira ture. Haa ta'uuti utuunni Yesuus Kiristoos karaa sana darbuu dhaga'eetu eenyu asiin darbaa jedhu gaaffii gaafata. Dhagoota muka tokko dhuftan eenyu darbaa gaaffii gaafata. Maaliif gaaffiin kun ka'e jedhamu anaaf immoo gaaffiidha. Namichi kun nama hin beeku eegate dhalatee jiru kamuu nagarra eegate abbaa haadha isaa hin beeku eegate obbolaa isaa hin beeku eegate yeroo dheeraa karaa sanarra deeme nama karaa sanarra darbaa oolu tokko iyyuu hin beeku eegate. Namicha isa kana eenyurraa beekee adda baasaa gaafata. Akkas waansaa namichi kun waa nama dubbadhee ture. Jaamummaan gosa lamaan jedhe. Jaamummaa isa keessaa jaamummaa isa alaa. Namichi kun irraa jaamana malee keessaa banamaa. Yesuus nama naasirratti darbaadan. Namichi kun Yesuusiin isin beeku, kan biraas hin beeku, kan biraas hin beeku. Garuu har'aa ajandaa tokko dhufi. Yeroo namaa ga'u haasaan namaa geeddarama. Yeroo namaa ga'u matooree namaa geeddarama. Yeroo namaa ga'u waan jechuu hin dandeenye, waan kaleessaan beekne dubbachuu jalqabama. Yesuus asiin darbannaan Yesuus ilma Daawit namaa jedhe. Maal ta'e? Namaa. Ilaalcha jalqabaa inni
na gargaara, birrii na gargaara. Waa'ee rakkina isaatii, waa'ee dhukkuba keessa jiru sanaatti mata malee waa'ee qaroon dubban. Yesuus jennaan garuu birrii bira darbee isa birrii fiduu danda'u, isa qabeenya fiduu danda'u qaroo kadhatu. Yesuus ilma Daawit maal ta'e? Namaan. Yeroo jalqabaaf kadhata kana kadhate jechuudha. Yeroo jalqabaaf Waaqayyo abbaticha kee hin jettu. Waaqayyo arra mata duree kee hin jettu. Yeroo tokko yoo Waaqayyo mata duree namaa geeddare malee nama rakkisa. Yoo Waaqayyo jecha koo geeddarala. Dabalaa dhaame. Mata duree kadhata kee Waaqayyo sii kadhate. Waggaa dheeraadhaaf kan inni kadhatu waa'ee birriiti. Waggaa dheeraadhaaf kan inni kadhatu waa'ee sharratti hin buluuti. Har'a garuu jecha geeddaran. Namni bira taa'ee namichi kun ija namaa banaa kana dhutti jedhee jiru kan bira taa'uu miti ganaman geessu galgala fuudhanii deebi'u deddeebii namaan gosotamuuti hamma dhiyuu bari'utti nama dhuffameedha kan fayyina isaan balabalan miti. Yoo namni dhibe, yoo karaan dhibe, yoo bal'uu dhibe guyyaa isaatti fayyinni keessee argata. Yesuus gooftaa namni itti nan jiru garuu hafuurri Waaqayyoo dhufee dubbachiisuu jalqabe. Aborri fayyina mirkaneessu. Aborri milkaa'ina kee mirkaneessu. Aborri haala keetti si taasisiisu. Onnee keetu kee waan haaraa si keessa baasa. Alleluuyaa. Waan dubbatee jenne dubbatee. Waa'ee asii miti. Waa'ee ati bubbuluu miti. Nama sanaa ka'uu barbaade. Nama jibbame ka'uu barbaade. Nama nuffame ka'uu barbaade. Nama bareedaa nama guuturame ka'uu barbaade. Kan nuffite barna Waaqayyo tolii buteessita. Kadhannaan ni kadhataayu. Kadhannaan ni kadhataayu. Kadhannaa iddoo namni itti dhufe. Iddoo inni sitti wam dhufe isa kaasuudha. Ni ameen jetta. Bara dheeraa asii kadhatee achuma jira. Bara dheeraa kana waalaalee achuma jira. Bara dheeraa kiisii namaa abdatee achuma jira. Amma kiisii namaa bira darbee, sammuu namaa bira darbee, abdii namaa bira darbee ol ba'e. Ol baa kadhatu kooyi. Dabalii jedhee. Dabalii jedhee. Eenyu darbannaa Yesuus nama Naazreetti asiin darbannaa ilma Daawit maal ta'e? Rakkin iyyuu namni hundumtuu kan kee kana achitti raajii dhimma kamiyaa kaayee dhiiseedha. Waggaa dheeraa kaayyachi waan ta'e itti dhalate, itti guddate, itti dargaggoome, itti ga'eessa ta'e maaliif dukkana kanatti jamuumaa kanatti wanti hundumtuu ankeedhu malee teessiseera. Namicha garuu sagalee kaasu hin dhufe. Bara sagalee dhufe iddoo awwaalatti dhidhiitate. Bara sagalee dhufe awwaalatti baata. Bara sagalee dhufe dhagaatti baata. Hin dhufe baaboo. Hin dhufe biyyee. Waaqni raajii addaa muritti amanu kuni keeroo fi miti. Alleluuyaa. Daayireektii hojjeta. Dhibboota hin barbaadu. Ajajaabii hin barbaadu. Gosikuu hin barbaadu. Kanaana gosa yoo barbaade. Kaanannaa wajji yoo barbaade. Kantaanota yoo barbaade. Waaqaas yoo barbaade. Dhaamsaawwan yoo barbaade. Inni gooftaa. Waasitti moo haati sabbaanis warri baatanii lafa kanaa kanatti geessanii deebi'anii galgala dhaqanii fuudhu. Hin jira natti namni waa'ee namicha kanaa mala balaa yeroo jiru hin dhufe Yesuus. Miilli baay'ee yoo si bira darbeeyyuu, sammuu baay'ee yoo si bira darbeeyyuu, laatii fakkoota ammoo baay'ee yoo si bira darbeeyyuu, dhaloonni baay'ee yoo si bira darbeeyyuu, lafa si taamannoo, miilli lafaa si kaasu hin dhufu. Maasii tuutaa fi kataa koo, abbaayyaa fi kaakatoo, ilaa kan jedhamu,
dhufe. Miidha dhimma baasu dhufe. Wantoota garatti keessa dhufe. Karaa namicha gatamaa dhufe. Karaa namicha dhuunfamee dhufe. Karaa namicha waa'ee isaa yaaduu nama jibbisiisee dhufe. Karaa namicha namni lafa kaa'ee dhufe. Karaa namicha namni duraan du'ee dhufe. Karaa namicha duraan dhaqee sana dhufe. Dhimma gaarii yaasoo. Asik dubbi maal ta'e kutaa darbeera dubbisa callee sadii matane warra duukaa jiran warra duukaa jiran warra Yesuus duukaa jiran callis ati kanaaf hin maltu kun siif hin malu ulfinni kun siif hin malu kan kee qoodii kee jaamummaadha kanati kadhachuu qabdu nama malee waaqa miti jaamummaa tafta ati kanaa kee abawuu hin dandeessu siif qoodni kee sila kennameera kan kee xumuramaadha callisennaan itti caalchisee iyyee ilma Daawit lutu arganii adda si kennu qaamanii namittatti kan barsaa kana dhugaa waaqayyo iyyaa yeroo garaa galana akka maal hin taane namitti isatti gargaaran beektu adda baafatti innarra darbaa jiru kun isa durii akkan miillarra dhufe kun sagaleessa akkan waan sitti maam innarra waa sitti dubbachaa dhufu sagaleessaa miti miillarra miilla adda beennarraa adda ni maalo dabalee
itti caalchisee ilma Daawit ituma isaanii fatanii maal ifatanii maan barbaadanii akka namichi kun dhaga'amtu kan ishee biyyite Yesuusis kan fayyisu Yesuus kan iyye namichi kan itti iyyame gooftaa maaltu gashi yaa seetanaa hime maaltu si gashee anoo waaqa nama nadhe isa nama nadhe inni nama nadhe oo naaf amanameera na jaallate lubbuu sanaa kenne maaluma si gashee ankoo tokkicha dhime nama dhime halleluuyaa itti caalsee ituma dhorkamuu iyyi wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 22 kaaftanii gaafa laaltanii seenaa dubartittii ishee gooftaa Yesuusitti jidduu ta'e duraa dhukkubsatte an dubartii sana baay'ee mandaalladha ooneen ishee beekamti akkaayidii ishee gaafa rakkuu bakka kiristaanummaa inni sirrii kanaa eeguudhaan gooftaan dubartootaatti himaa duukaa miitteetu mucaan koo dhukkubee naa fayyisii naa barajjette mucaan koo dhukkubee naa fayyisee naani jalaadhi iyya dhaamuunitti hima deema Yesuus iyyaama duukaa deemti hima deema iyyaama duukaa deemti akka ni jalaadhi deemeetti garuu numa iyyiti ituma inni duduu iyyi sagalee sii baasa ituma inni callisu iyyati guyyaa tokko guyyaa illee keessa dhaamuun dinne seenuu duukaa malee ituu Yesuus hin dhufin bartoonni dhuffanii dubartiin kun ishee oluu qabsiise waa jedhiitii dubra hambisii jedhan amma isaan dubartiin kun akkamiin qooftu miti kan barbaadan bartoonni iyyi ishee karraa dhaabbatu barbaadan gaafa qaamishee ilaalanii waan barbaadde argatte malee yannaamtu hin dhaabiin dhiiga Yesuusin abidda iyyaasi taanasiisa rakkatan isheen hin dhaabdu biraa hin haftu dullaan ittiin naan hin jiru murteessideetti iyyamadeetti duukaa Yesuusin maqaalee deeman iyyamalee maalii dhan jaarsummaa ba'an Yesuusitti jaarsummaa ba'an bartoon maaluu dura kibteeti waama isheen barbaadde jedhiiti nu biraa deemu isheen naa hin ta'u sana keessa itti fayyiti isheen hin ta'u jedhi Yesuus isheen immoo halleluuyaa bartoota rakkee bartoota gaafa ta'an waan ta'e dhagaatti Yesuusis hin dhageessi kan bartootaas hin dhageessi akkee biddeen ijoollotaa fuudhanii saree jalan buusanii eenyuudhaan saree jaalatu eenyuun fara dheera isaa isheedhaan fara dheera miti eenyummaa buddeen ijoollee eenyuuf hin jaalladhe kanaaf eenyuudhaan saree jaalatu dhagaatti moo dhagaatti sirrii daa'etti dhagaatti sirrii daa'etti immoo beesa senaan gabaate saroonni jette buddeen isa birbaan isa maaddii gooftaa isaa irraa cha'u nyamate sareen iyyuu jaallattu jibbitu isheen qabdi Yesuusitti dadhabdi masirchi qaamni keessaa qabdi sareen ani qabdu sareenis yoo mali qabdee maaddii ittiin nyaatu taate saree yoo magaalani sifatu maaddii kan nu wabbis qulqulleessin jettu taate nu hubatte nyaatti moo nyaatti eede qabdi distii qabdi kan eenyu nyaatti kan abbaa ishee guddisee innumi asatti dhufu ananatti akkasii Israa'el keessa irraa wadde maal hin taane hin agarree mucaan kee fayyiteetti. Tarii dallaan hiyyee kirikiriin garuu saree keessa qabdiyetti. Naafa ilaalamu dhaalli koo naafa ilaalamu gara sagantaa isaatti deebifte. Haleluuyaa. In qoodan qabdu lemiti dubbii qoodaati dubbii gaheeti gaheen qabdu maatii gidduu na dhaa'ee qaba. Yoon akka ijoolleetti dhabe yoon akka
naqee isaatti akka kootti qabaa. Dhuguma immoo qabdi. Ameen. Dhuguma immoo qabdi. Jaankee maal ta'e? Ameen ameen. Isarra darbee yoo liqee biicaasitu amantii akkasii Israa'el garti raawwadhee rakkinni kee yeroo tokko beekamtii sii kennaa. Ittumaaniin du'e akka marattee ciisii gaafa qoramtu ulfinatti si baasuu jedha. Nama ulfinattan baay'ee. Ubbeen baay'eetu yeroo wallaalchoon baay'eetu yeroo chaalenjiin baay'eetu badiisa sitti hin fakkaatin waan ayyoo qilleensa kana garaa godhate si gaafa. Warri sekalisiisu barbaadan baraan iyya keenya jogatis. Maali? Maate? Iyyi kee hundee jannina hundisa. Iyyi kee ciqilee bu'aati buseessa. Yeroo inni iyyuu Yesuus dhaabateetu maal jedhaa? Maal jedhannaan namaaf hin jedhaa. Eewwan gaafatan namitti dhiise jara gaafatan warra tonkolanyoota. Baranaa tonkolanyootaaf interviiwuun jira. Maali maamutaa koo rakkiftaa? Adoo guddisuun barbaada. Adoo waajjira kana keessatti mul'eessuun barbaada. Muuduun barbaada. Eebbisuun barbaada. Maqaa dhowwataa. Maali biqiltaa. Maali birra gateessaa. Itu kan namitti dhageenye baktoota gaafatu ishee dhiiseetu isaantu wacaara maaliif jara gaafate naayetta jaratun barbaanne maayidhaan naani nu maalichi gaarinaani kaasaa fidaa. Ameen. As galgalatu jabaadhu kai si waa maayidhaan. Ameen. Attam ta'e. Jabaadhu kai. Jabaadhu. Abaaluma sasinaani moo. Ameen. Abaaluma qallisii jiraani moo. Maal ta'e. Jabaadhu kai. Jabaadhu kai. Kan biraa siin fidu. Ameen. Warruma qoraattii sitti taatee dhaasii godha. Ameen. Hallelujah. Ameen ameen. Menambaa. Nambaa. Jabaadhu. Kai gaafanna dura wayyaasaan ofirraa darbatanidha. Suuta kan jedhu utaalee waan bara dheeraa humna dhabdee keessa gangalatte humna waaqayyoon bara utaale. Humni garar si caale humna kee gararraa ta'e tokko humna waaqayyoon hin bushaa humna argattee cabsitee baata. Cabsee baay'ee. Dabalee ni maaloo? Dabalee dhammallee? Utaalee maal ta'e? Maal barbaadan naani? Agartuu koo? Agamaa koo? Hallelujah. Ameen ameen. Maal jedhe? Amantii kee? Karaatti namichi dubbitti kanan barbaada. Karaatti namichi Yesuusuma duukaa bu'ee. Ameen. Manatti galee Ameen. hin bu'e gooftaa duukaa. Ameen. Isa baranaame barbaadanii akkanaataa jedha. Ameen. Iddoo kaleessatti beekanii jira. Ameen. Maqaa tarraabaa gaallata. Maqaa kaleessaa, sadarkaa kaleessaa, chaalenjii kaleessaa. Si dhabuun jedha. Sitti jijjiirama. Ina jijjiirama. Dabalee dhibee. Dabalee dhibee. Yesuus duukaa bu'ee. Tayyaan waan shakka. Namitti manatti galtee jedhu gooftaa duukaa buutee namni. Dhaqanii carqii duwwaa waan arganii gara fakkaata warri kee keessa. Barana warri uff jechaa sinuffaa waajjira keessaa, safara keessaa, maatii keessaa, mandara keessaa uff warri jedhanii eessarra ba'ee akkam ta'ee eessa jiraa
Ilmoonni saamaan hojjetu. Maal bilbilchee irraa hin qabbaliin jedha. Haa hin qabbaliin. Hin qabbaliin. Maal namni koofte kaa? Hin ta'u kaa? Akka salphaatti hin takabbalu. Aduan tadi Yesus. Eenyu darbaa'e namitti nachumatti fayyadudha. Eenyu darbannaan Yesuus darbana. Amen. Beektaa sattaman. Beektaa isa itti yaadu. Itti cimsika. Amen. 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 Amen Yesus. Sampul sarara boqonnaa tokko lakkoofsa lamaa kaaftannaa ibsanii lakkoofsa jaha kaasanii kaasanii gaafa dubbisanii Waaqayyo aannan akka kana godhannee hin galateessa jechuudha. Lakkoofsa jahaatti immoo firiinaan immoo dhufte duchiiftettu ishee aarsiiteera. Kudha lamaa kaasee immoo aannan ittuma buuftee kadhata ishee gaggeeffatti jedha. Atangoone ittuma buuftee firiinaan mana qosoqqoostee jecha ishee haasoftee buuftee gaafa tokkitu aannan jilbeeffattee kadhatti. Firiinaan mandarra deemtee odeessiti aannan jilbeeffattee bakki waan haati dubbatti. Firiinaan safara keessa odeessiti aannan samii galarraadha odeessiti. Amen. Maaliif akkannaan jettee sin jenne? Dhugumamma seenee sin jenne. Deebiin laachuun natti. Gooti gosa kiribitee amma bete. Amma be daldala guutuusa amma qopheessee firiinaan gootee hunda isaa gadi filattee filattee gara qe'ee isheetti gaafa deebitu aannan immoo jilbeeffattee waan naachiin odeessitu. Abbaa odeessu wajjin odeessitu beekan raage. Mooticha ajjin haasoo kan naasee barnaasee qabamtu. Abbaan barbaade iyyuu waan barbaade hawweessa. Namni barbaade waan barbaade hawwata. Inni leenjicha ajjin haasoo hin hangama. Inni mooticha ajjin odeessu hin hangama. Namma seenee nan dhiisee hin jirtu. Naarra sadii hin hafee hin jirtu. Aannan godhadhu nan godhadhaa hin jirtu. Bakma ajjin haasoo hin jirtu. Ilaalee boon kadhatu. Nyaanni kan garaachaa malee kan lubbuu miti gaa. Ilaala akkasii jedhan. Komoon kadhattu hin baddu. Waajjira taanaan ashaaraan tokko jilba keerra taanaan jennu. Elaa dibaa taandaa seekaa baatoo taanaa seekaa. Ammam naannoo keetii wanti sagalee kee ukkaamtu yoo jiraata. Ammam jechoonni jecha kee kuffisa yoo jiraata. Ammam jiqilee na'ee si bulleessi yoo jiraata. Inni jilba keerraa hin naala. Bakka tana hin naala. Hin naala. Hin naala. Meeni nama jiru hin naala. Itti dabalee maaloo. Wanni akkamii haa jiraatu. Hojiin akkamii haa jiraatu. Taanetiin akkamii haa jiraatu. Ibboon akkamii haa jiraatu. Laakumaan akkamii haa jiraatu. Elaa hin dhimmoon hin naala. Isheen asii dhufte Anna yeroo isheen jettu isheen immoo Waaqayyo. Adeemtee deebiin laatu. Boqonnaa isaatti isheen jiru. Anna Waaqayyo. Isheen
Uti guddaa tokko. Maqaan isaa leenca leencota. Maqaan isaa mootii mootota. Maqaan isaa goota gootota. Maqaan isaa bulchaa adonaa. Maqaan isaa olgoota. Duftee maduuchiifte dhuguma dutti malee deebite maal kannaan jettee nanniiftuun jennu jaarsummaatti baasuun nanne araaraa koree lakkoo deebii laachuun barcumaan dhaabbanne Yesuus. Wanti utumaan fedhin dirqamaan jireenya namaatti addaa fedhii tokko jira. Nama baay'ee keessa as keessaa persentii 95 ol yoo jedhe na soosisu. Buna amma buna dhuguun qaba itti maamee sagantaa seeruu damiti. Ogeessa sammuusidha buna na barbaachise. Hin qallate yoo itti fide maaliif hin ta'u laafata. Wanti adda ta'e barbaachise maaliif? Bahasa itu, interest isa kan susah segeser. Enggak untuk ketemu, deh bulu sore jenari yuk, kunantai, kita dapat yuk. Mari berbalik nanti, warga mana apa kita itu ada laki kategori gambar kategori si wama itu, si mantake akan tu, aku tu, ebuna na musye, inesas, terlalu sampai. Maaliif fedhii isaatti nama kadhata bare namni bula bare hoseen ta'a. Ameen. Amma baay'ee sinuma fedhii isheen qabdan shaanta keessa intarneetii isaas hin kennu kanaaf yoo kadhattan iyyuu dhallan sun adoodha. Akka waa manaa fattanii lafa agaadaa fakkaata. Miila kana adoodee du'eetu miilli kun waa manaa bashaatti irraa cuqoyee bakkisiitti fakkeetti seetan maaliif kaatee deemtu ta'etti maaliif naata fedhii isaatu hin jiru. Fedhii isaas keessa bullaan yoo kadhattu ta'e yoo waa qaajinnaa soofte hojii jirtu amma suusii kana abiddi isaas yaadama. Ameen. Lafee yaadama. Ameen. Ameen. Waan barbaadde dorgomi waan barbaadde jaali nama waa qaajinaa ta'u inni tokko dandeessu. Eenyuun bira karaa barbaadde gidi. Maali ko gadi bayeetu waa qayyoo jedhee afeena waggaa sadii jecha abbo kan dura biyya. Wata wata kan nan tolcheedhaan hin jiru maaliin hin jiru hin cuqeen qollofee qulfii kaasuu kennaas. Namitti barbaadaa waa qayyoo laga kee dhosseetu akka namni nagarreef billaatti jaareetu yoo namatti arginatee tokkoon teteetu qorruu abboomeetu foon keessii fedhee qorruutti foon ergaaf. Amma gaafa dhiyaasachii ba'ee bara medheetti cufaama ture. Lakki waan aajinaa sanii jedha. Dhimma keetti dindini namaan nage. Soomuu jilbeeffachuu walaanii buluuf hin gaafatu. Daqiiqaa sanatu kadhata kudhana ta'u waan aajinaa sanii ba'ee hin gafseera. Dhimma kee alaqaa keetti sa'aatii tokko haasa'uurra akka kootti daqiiqaa shan alaqaa keettaas. Alaqaatti sa'aatii lama haasa'uurra alaqaa keetiitti daqiiqaa shan yoo haasofte na wanta. Aannan tiriitirii nannee kiiloo torbaanaa dhiyootaatti itti isheenumaa taa'e sosocho'aa yoo dheeriin argee daadhii wayii machoofte lakkii balaqqabennaa itti garagalte lakkii eettennaan ani yaada daraaqoon haasa'aa irra malee isa bukeessi waan ta'eef dubbatte qabate lakkii eettennaan ani kadhata daraaqoon gadda daraaqoon machaara malee daadhii wayii dhugee bitee. Baraka wayii nama dhiise keessee waggaatti dhalli dhufe. Gaafa baattee dhufte immoo amma gaa namaa jinaa ta'uu danda'ama moo hin danda'amu? Isa waaqaatinaa soofte ijee godhate namaa jinaa soofte. Waaqayyo beekaadha. Kanuusa abduudhaafi torba kennee haati ijoollee torbaa moo gadirraan kan kee maal taatee? Maati raabbesse? Inaaffa. Ilaalan godhattu nan dhala godhattu. Maseete namu jaabaata. Yeroo ati ulfina baatte as baatu warri kaleessa jechan taane si dharraajii taane si tiraajan laabboo jalqabu. Warri nama taatu si jedha warri maqaa gadii si waaman
Warra baay'ee qabiintaan sirrata. Yommuu tulfinawaatti as baatu. Yommuu kakuun keenya godhate. Abjuun kee raawwatame. Raatiin kee dhugoome. Ulfinicha gaafatti tarkani. Yookaan si baqatu. Yookaan haasaa jijjiiru. Ameen jedhaan. Ameen jedhaan. Intaan kun dhibeen. Nama dhibeen. Haleluuyaa. Ini jawatan nanti. Kristaan sirrii kan ta'u yookaan kaayyoo isaatti kan milkaa'u gaafa oduu dhiisuudha. Yesuus Kiristoos immoo yeroo isaan Beelzebuul hafuura seexanaa si keessa maran deebiin laanne. Ilma muka kooftuu yommuu isaan jedhan deebiin laanne. Yommuu isaan akka bineensaa nyaatan deebiin laanne. Yommuu isaan qaraxuu jiidhaan buddeen nyaatan deebiin laanne. Gaafa tokko hojiidhaan deebisa waan ta'eef. Namaaf deebiin laata taanaa sammuu si bada. Namni gaaffii qabu. Maalin nan? Amma yoo tuuti sheebiin kennu dabale maal argatte cululuttee amma waa'ee cululuqqee keessa naannoo qabda. Nama yommuu yaaduu dirreetti baay'ate uukkatte immoo maal qaaruun hooti dadhabee uukina keessa nama hambita. Yoo xinnoo foonkuun dhufee muddatte bite maal immoo manuma barriin tolchi jechuun isa garagara nama hambita. Nama gaa'e gosa hiikaa hojje namu gaaffii namu callee dhalimaata wayii. Nena darba yaami. Indubatani. Ogummaa isaan dhiyaabate qofa isaan deebi'uu biyya balaa. Ani kanatti walii galala. Waa'ee addaamu akkuma gaaficha gaaffii on gaafate ogummaa isaanii immoo bara tokko immoo deebi'uu biyya balaa. Ayyeroon gaaffii namaaf deebisaa ta'uu qabu. Kaayyoo koofii guluudha. Deebiin jira eegaa. Itti dabalee jedhi maaloo. Kan deebisummaa waaqayyo jira. Bagaimana saya berbakairu? Kata-kata kita itu mabubah malah. Iya. Itu malah. Iya ilmu Daud malah. Damari. Amin. Himmar. Amin. Himkai. Amin. Nafum magade. Amin. Kalesa jamaah dari wamu. Aragat Yusuf. Amin. Kalesa namun cuaca kalata apa lalu? Arba namun cuaca tak jelasan. Amin. Mea menjerame. Kalesa na menjasa ulah karata wenu. Harta na menjasa Yesus tu kadir wenu. Wakayon gedera rasake. Wakayon gedera magake. Wakayon gedera senake. Wana rati wamam tu. Wana beratin jalan ne. Wayamu tenu fatin. Halis rakau danda. Jeremi sik rakau danda. Halis rakau danda. Iyu rakau danda. Harki wakayo buyar osadraka. Apa deket? Mati dan nani, nama dan kasa. Warga sikapam karena ada kau. Amin. Amma itu vegana biro ke biro ko so kose maka ko karabata terti baten biasa amili. Isamu manda di mana tu murah. Amin. Isu sama sabu bela. Isamu apa resu bela. Isamu macam resu bela. Kambramo me biru. Ila isidu kita kasih selesa. Amin. Amin. Oh kenal kan Tuhan. Amin. Nemu timo to dai la. Kamala alame. Kamala alame. Immi ko cheta mela. Ani galatawan na badala. Inni ko yedela. Jana beragata. Nama
Hallelujah. After getting my son goes down. Yeah. Right. After getting more than after getting more to do my letter. After getting more than what I'm getting. And to the Kiama, the moment you know it to the center. Me a medal. Sababisa, I'm in the get of a wood time. Yeah, you go back to the man. Namni kan asa gambara, ada kan kaya tu gambara. Akan saya tadi boleh tu bongke di dalam yang jono, garu maya. Garu sulu apa garu maya? Garu apa itu garu maya? Jirah, jirah mana? Tergana jusa, jeda pakai enyuh jusa, jirah mana? Tergana jusa, jeda pakai enyuh jusa, jirah mana? Baru ada ya kan kita timo biar apa tahu bimo mi hajar. Bani benar kamu
Kabuchira. Amen. Kakuna karara. Amen. Anti dandamu. Amen. Ubachuki kutulukuki. Amaja tadi ini wajar dia akan segala macam asalnya kan itu terus kafir cuci kelima, hobi salima, bapa salima negara kita badali kafir masakku kasih kafir sensitif lagi, sekali kafir mau punya ni, ya mereka jalan jalan tadi ini, habis terserah buku koran